Harka fuudhee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork amma sa'aatiin kan oduuti oduu har'aa kan isinitti himu waan Usmaan Baay'ooti. Dhalata Oromoo fi lammummaa biyya Ameerikaa kan qabu Mishaa Cirrii eessatti akka miliqfamee hin beekamu jedhan maatiin isaa ji'oota lama oliif mana hidhaa keessa kan ture dargaggoon kun asiin dura wabii birrii 10,000 eeggamee fi poolisiin hiikuu dideera. Eega himannaan kijibaa teleekoom firaawud itti baname boodas wabiin qarshii 20,000tiin akka gadi lakkifamu manni murtii ajaja dabarsus poolisiin hin hiikne. Mirga wabii kanarratti waliiyyannoo fudhatame manni murtii waliigalaa federaalaa guyyaa kaleessaa kufaa godhee akka abukaatoon isaanii himanitti. Sababa ajajni mirga wabii raawwatamuu dhabeef irratti abukaatoon Mishaa iyyannoo dhiyeeffatanii manni murtii ajaja jabaa kennee ture. Sunis poolisiin saba tokko malee Mishaa hiika gaafa fulbaana 6/2013 akka lakkoofsa Habashaatti ganama gabaasa akka godhu ajajee ture. Har'a immoo Mishaan bakka itti hidhamee Finfinnee naannawaa Inqulaal Faabrikaa jedhamuun beekamu irraa hiikamuun himamee ture. Maatiin yeroo garas dhaqanii gaafatan qaama biraatiin qabamuu dhagahani. Mishaan eessa akka geeffame hanga gabaasa kana qindeessinetti wanti beekame hin jiru. Garee abukaatota hidhamtoota siyaasaa keessaa tokko kan ta'an ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammadaa dhimma kanarratti bilbilaan dubbifnee turre kunooti. Ayyee ani Ibsaa Gammadaan jedhama. Abukaatoo Mishaa Cirrii keessaa nam tokko. Mishaa Cirrii himannaan irratti banamee argama. Kanaan dura mirgi wabii qarshii 10,000 eegamee fi hiikamuu hin dandeenye. Achi booda himannaan eegee irratti banamee booda qarshii 20,000 manni murtii mirga wabii eegee fi ture. Mirga wabii kana irratti abbaan alangaa waliyyatee waliyyannoo sunis kufaa tahee ture. Gama biraatiin mirgi wabii 20,000 eegameef kun akka kabajamuuf poolisiin waan gadhiisuu dideef jechuudha akka kabajamuuf iyyannoon kaleessa mana murtiif dhiyaatee manni murtiis ajaja kennee ture. Poolisiin sababa tokko malee Mishaa gadhiisee gabaasa isaa gaafa 6/6/2013 ganama sa'a 3 akka gabaasa godhu ajaja kennee ture. Kun kanumaan osoo jiru Mishaan har'a kabbahu sochiin tokko godhamaa ture karaa maatiitiin kanumaan bahe jedhamee maatiidhaaf eega ibsame booda daqiiqaa muraasa booda bakka bahe jedhame san naannoo Inqulaal Faabrikaatti hidhamee ture. Achi deemanii yeroo ilaalan fuudhamee akka deemame eenyu akka fuudhee garam akka geeffame hin beekamu. Inqulaal Faabrikaarraa bahee jedhamee bahee achi booda humni biraa fuudhee akka deemedha jechuudha kan qofa qabnu. Ogeessi seeraa obbo Batruu Dibaabaa guyyaa kaleessaa fulbaana 14/2020 magaalaa Finfinneetti humnoota mootummaatiin hidhamuun himame. Batruu Dibaabaa barreeffama eebba digirii isaa jalqabaa dhimma dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu irratti qorannoo bal'aa hojjetee wabii yookiin riiferansii cimaa ta'ee sabaaf dhiyeessee ture jedha hiriyyaan isaa ogeessi seeraa Ibsaa Gammadaa. Saniin boodas qorannoo dhimmoota mirga namummaa irratti gochaa kan ture yoo ta'u kanuma irrattis barnoota mirga namummaatiin digirii lammeessoo isaa yuunivarsiitii Finfinneetti dhiyoo kana kan xumure ta'uun ibsameera. Qorannoo eebba isaatiifis maqaa guddina magaalaa Finfinneetiin wal qabatee miidhaa uummata Oromoo irra ga'u irratti xiyyeeffatee hojjete. Hanga sa'aatii hidhame kanatti bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ogummaa seeraatiin tajaajilaa ture. Obbo Batruun hiriyyaa isaa obbo Ibsaa Gammadaa hidhamuu nama kanaa ilaalchisuun bilbilaan dubbifnee jirra. Batruu Dibaabaa kaleessa hidhamuusaa odeeffannoo argannee jirra. Sababni itti hidhame akka odeeffannoo arganneetti iccitii mootummaa baasuu waan jedhu akka ta'edha. Batruu Dibaabaan ogeessa seeraa falmaa mirga namoomaa akkasumas dhimmoota Oromoo wajjin wal qabatan irratti nama hedduu waa barreessuu fi hojjechuudhaan beekamudha. Barumsa digirii seeraa jalqabaa isaa keessatti dantaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu irratti qorannoo bal'aa godhee kan beekamudha. Akkasumas digirii lammaffaa dhiheenya kana yuunivarsiitii Finfinnee irraa xumure irrattis dhimuma mirga Oromootiin wal qabatu maqaa misoomaatiin mirga misoomaa babal'inni magaalaa Finfinnee
Oromoo irratti dhaqqabsiisaa jiru badii akka ta'eetitti qorannoo isaatiin argatee jira. Kanas uummataaf dhiyeessee jira. Batruun sababni itti hidhame kun siyaasaa ta'uu danda'a shakkii jedhu qabna. Maaliif kanaan duras akka hidhamuuf dhiibbaan adda addaa irratti godhamaa jiraachuusaa ani akka nam tokkotti quban qaba. Walitti dhiyeenyas waan qabnuuf kanumaaf hidhame jechuu ni dandeenya yookaan haaluma waliigalaa amma deemaa jiru kana haala yeroo jedhamee namoonni hedduun beektotni hedduun qabamaa jiran kanaan wal qabsiisanii kan hidhan waan fakkaatudha. Mana murtiitti yeroodhaan dhiyeessu moo hin dhiyeessan waan jedhu sa'aatii 48 booda kan ilaallu ta'a jechuudha. Godina Wallagga Lixaa aanaa beegii ganda Tobbii jedhamuun beekamutti fulbaana 12 bara 2020 humnoonni raayyaa ittisa biyyaa manguddoo ganna 61 rasaasan ajjeesuun gabaafame. Sababa shaniitu qe'ee keessan jira jedhuun ajjeechaa kana irratti raawwatan jedha jiraataan gamasii dubbifne. Hordofaa Mahamad dhimma kanarratti waan qindeessa qaba. Godina Wallagga Lixaa aanaa beegii ganda Tobbii jedhamutti fulbaana 12 bara 2020 waraanni raayyaa ittisa biyyaa manguddoo ganna 61 rasaasetti dhukaasuun akka ajjeesan maddeen gabaasan. Namni loltoota mootummaatiin ajjeefame kun nama maqaan isaa Ittaanaa Lammeessaa jedhamu akka ta'e jiraattota naannichaa keessaa namni bilbilaan dubbifne OMN itti hime. Obbo Ittaanaa Lammeessaa qonnaan bulaa fi abbaa maatii hoggaa ta'u osoo maasii qonnaa isaa keessa taa'aa jiru sababa tokkoon maleetti dhukaasa waraanni mootummaa itti baneen battalumatti lubbuun isaa kan dabarte. Sababa waraana shaneetu naannawa maasaa qonnaa keetii keessa jira jechuudhaan ajjeechaa suukannee isaan kun manguddoo kana irratti raawwatame jechuun dubbata maddi keenya kan begii irraa odeessa kana nuun ga'e. Sirni awwaalcha manguddoo kanaa gaafa fulbaana 13 bara 2020 achuma aanaa begiitti raawwatameetis jira. Humni waraana mootummaa godinichatti bobbaafamanii lakkoofsa ummataatiin walqixa ta'uu himuun yeroo ammaa haalli naannicha keessa jiru yaaddeessaadha ja'a. Gandi taateen kun ta'e godina Wallagga Lixaa magaalaa Beegii ganda Tobbii jedhama. Jaarsa waggaa 60 osoo inni maasii isaa eegaa jiru. Obbo Ittaanaa Lammeessaa jedhama. Haaluma kanaan sirni awwaalcha isaatii kaleessa geggeeffame. Jaarsa hiyyeessaadha. Namallee siyaasa irraallee walabaati. Namni ajjeese kun raayyaa ittisa biyyaati. Sababni isaan ajjeesanii fi shanee naannoo kana jira. Shanee barbaannaatu jedhanii nama kana namni nagaadha waan tokko rakkoo tokko osoo hin qabaatiin maasii isaa keessatti ajjeefame. Lixa Oromiyaa godinaalee hedduun komaandii poostiidhaan bulaa kan jiran yoo ta'u waraanni mootummaa baay'inaan garasitti qubsiifamuun uummata nagaa hiraarsuun akkuma itti fufetti jira.